obboleessa keetii obboleettii tana keessa qulfii takka takka jira qama man obboleessaa obboleettii. Adeemu. Obboleettii. Obboleettii. Obboleettii amantaa. Obboleettii kana malee. Miirtuu fedha muka bichaaf sana jetti. Halaa. Suba keessatti bilaala wadi dhiiraa. Hai gudi. Wallahi sirri wallahi. Obboleessa jennu obboleessa miti obboleettiidha. Bakki. Uummata di gabbaa kayoo. Ilaa bina. Hayyee maal jedhamu irratti fufi. Uummata di gabbaa kayoo qulfii kasinaa eenyu kannatti. Akkam jettee? Kasnaa maallaqaa guddoo yoo abbaa nama amantu eenyutti kannatti uummata di gabbaa kayoo. Miskin tijjari. Isaan lachuu hin amana wallaahi. Laa tokkotti laa jiru qulfii tokko kan tagan ni amantala. Silaa kan naan jaani moo? Hala. Yalla. Silaa kan naan jaani maali yaa abbaa kiyya? Isaan lachuu hin amana. Garuu abbaa kiyya. Abbaa kiyya kanidha? Abbaa kiyya inni naaf yaada dheereessee na yaada. Fuuldura kiyya na yaada. Abbaa kiyya kanatti jechuudha. Okay. Ati maka keenya heerumtee haa jennu ilmaan qabdaa haa jennu gaafii tana sirri naa deebisi laal. Gaafii tana sirri naa deebisi. Heerumtee haa jennu ilmaan qabdaa haa jennu. Ati haadha qabeenyaati. Ati haadha qabeenyaati. Qabeenya kee kana guutuu obboleessa keetis ni jira. Jaarsa keetis ni jira. Ati guyyaa akkana du'uu deemtaa sinjanii baallama sii qaban. Qabeenya keessa maqaa eenyutti deebista? Qabeenya kadhuunfaa Ijoolleen kiyyaatu deebisuun deebisu. qabeenya kadhuunfaa kiyyaatu jaarsaa hojii horanne. Kophaa ta'e dhuunfaa ta'e qabeenya sumaa horate keeti ijoollee qabdaa fi ijoollee ta'e kanatti xiqqoodha. Duuf deemtaa guyyaa akkanaa qabeenya kee hunda abbaa feetarra kaayyaddu sinjaanii ijoolleen ta'e kanaa umrii isaanii hin geenye maqaa isaanii deebisuudhaaf. Duuf deemta rabbisitti hin godhini obboleessa kee as ta'a jaarsa kee as ta'a maqaa eenyutti deebista qabeenya kee kana. Jaarsa kiyya. Akkamitti? Ijjatamii ilaalte naan jee ilmoo saniif abbaa ta'a abbaan immoo ilmoo miidhu waan taateef inni eessuma taa'aaf xiqqoorraacha fagoo. Kanaafuu jaarsa kiyya sana irratti dhiiseetiin jaarsa kiyya ilmoo isaatiif dhimmama. Yoo jabaatte lubbuu nam takkaa jaartii qofarra fida obboleeyyan ilmootiyyaa hora. Kanaafuu jaarsa kiyya. Gaafii sirrii naa deebiste galatoomii wallahi isaa alleen gaafii tarmaan qaba akkasi wallahi ajaa'iba akkasuma illee. Okay. Habooteetii fi adaadaan ta'e asii keessa ta'an isaan lachuu. Si jaya habba takka geessite biyya arabaarraa eenyu kan jechuudha. Abooti gaafa dhala diyamu. Biraarra gaafa qabda gaafatti. Abooti gaafa dhala diya. Wallahi gaafa ni jaa akka tokko nama gugguuti wallahi. Abooti gaafa dhala diya. Abooti gaafa dhala diya. Wallahi hin beekan. Ada abo. Adda baasi. Miskiinaa fi kan isaan hundaafuu kan No, inteu isaan lamaan keessaa tokko fudhachuu qaban sijaajaa. Amma isaan lachuu sijaajaa sitti dhaabbatanii sijaajaa fudhachuu dhufan isaan lachuu taa'anii fuula gadi jiran. Adaatiyya. Adaatiyya. Sila habootiyya illee walumaa qixaan fedha sila adaatiyya. Habootiyya. Anan beeku. Okay. Vale. Haye. Adeera keetii fi eessuma kee isaan lachuu qe'ee takka keessatti si guddisan fageenya sirraan qabanii
kun eessuma kun adeereeti isaan lachuun dhukkubsatan kalee dhala lamaan dirqama obboleessa kiyyaa kan isin jettu uummaan ta'e abbaan kanis obboleessa kiyyaa kan isin jaa dirqama mas kan nu qabdatan eenyu kan adeera kiyya eessuma kiyya wallahi qoy mee dhaabbadhu kaleemo 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 wallahi eessuma kiyya narra laffe ummaa tiyya wajjin narra laffe waan ta'eef eessuma kiyya eessuma kiyya kan eessuma kiyya sila adeera kiyya shanyibbaa kiyyaati sila shanyibbaa kiyyaa guddisaa garuu sila itti qaxxala garuu eessuma kiyya waan narra laffe haga adeerra kiyya naa wala eessumna kiyya haga eessumna kiyya naa wala adeerra kiyya waan narra lineef eessuma kiyya okay nagaafatu dandeessa gaaffii baay'ee jira ittiin sii deebi'a nama nagaafatu dandeessa. Qaallitiin tiyyallee nakkaata irrii barii garuu gaafadha akka isiin naamtutti. Ayyee. Angaafi dili tan ati irratti yaaddee dhufte ana isaan fidatan mee tan hunda rabbii keessa naannu. Wallahi itti yaadne. Sii dhufte baqqaadhaa kulle gisee muutii kana rakkaasi seena muutii rakkaasi seena. Si seente. Haya. Gaafin sii godha gaamma. Dubbiin haa taate takkaa jira osuma. Ati amma qabeenya qabdaa jennu. Jaarsa qabeenya qabuufi. Yarbi qaalitti anarraa qabeenya. Jaarsa qabeenya hin qabneefi jaarsa qabeenya qabu kan mirga kan keessii hin eeyne. Akkuma taree fayyadatti kana keessa kan filanna. Jaarsa qabeenya qabu kan mirga kiyya naanee jaarsa qabeenya mirga kiyya goyatu mirga kun namaa wal namaa mirga takka dalaguuf mirga qabdu fakkeenyaaf warra keessa laamuu haa taatu anaaf abbaa keessa laamuu haa taatu tiktok seenuu haa taatu mirgoota kun qabdu ni dirgattanii dibattaa ni bu'uun tamna isaa keessa fedhiin ta'e guutuu sii taate garuu mirga fedhe miskiintichi san bira qabda kana keessaa kan filatta. Kamir ani kabenya tina manu asna kan mo man kam ne kamir kana kan nusani fedan bare daye goli re funa naitan sena gode ma be khiga arsi fi jimma tokko fiti tokko mo dahab khanni fi jireenya bare da jira tano sinja kam jireenya bare da jira just kam fit arsi fi jimma mo Akkasih gara lagu de gara seku be. Gak mesti kan ada yang mesti kan. Oke, nanti bisa ngomong. Wallahi malatu ilma Oromoti garu dirqama eegataate beekama daga arsiif dahaba baasee tumaan jimma bishaan itti gallakki isaanu mani rakkoon qabu. Maaliifit isaa yooma dahaba baastaaf? Jimmaan gisee nuti lollus kaateen wajjin loltu yeroo nuti eeroon barna kasi dhumte sanii irra baay'een hedduu kasi nu wajjin dhimma keenya dhimma Oromummaa kana hedduu isaan rakku irra baay'een isaanii gootota gartee dhiigaaf wareegamee amma fakkeenya yoon si hime gootota baddaa baalee takkaa gootota arsiidha hedduu jira warra gaafa dura nuti dukkanaa nurraa ibsee harargee tanaa wajji dhaabbatee qabsoo bilisummaa Oromoo tana warra qabsaa'ee asiin ga'e keessaa warra Oromoo mataa ol qabachiise keessaa tokkoffaa harargee lammaffaan arsiidha. Kanaafin arsii filadhaan. Bareeda. Wallaggaa fi harargee kan fixee akkam dahaba kan taaf. Wallaggaan harargee fi dahaba baasa. Akka barnoota harargee Ayyee barnoota kan tufu. Tokko qabeenya kanniif tokko immoo barnoota kanniif hoosiin jaan kamii qabeenya kanitteef kamiif barnoota kanitteef wallaggaa fi harargee keessa. Harargeetti je qabeenyatti bashak godheetiin barnoota kannaaf wallaggaa. Maaliif yoo jettee harargeetti jira. Qabeenyi barnoota nadageeffadhu qabeenya waan hadhumuu qabeenya hin dhumne nadage habiibti tiyyee namni qabeenya qabu
إذا كنت أود بيسا ولا أنا لازم يكون أدمتي كابين واني وابدا تلي كابين بربادو في كابين أنا اتبش قلتين على من إنساني ذهب في مالك أنا أكرت الرئاسة تا أنا بشر نني شخص مرة كوني بيدتلو كما أني برجع أنا قلني هانا الدنيا تلقوا بتأجر مالك سبب كلام بدايان هردي كابين على الشمس أيه هكذا قصيني هاي قافتها كان سيكا بقى جار سخيتي في أجمع ربي ستين قوليني دوف ديمتا أكما تو يتدوف ديمتا جنة أما دكتور دوف ديمتا ويا لما قفا قبض سينجا أتي كابينيا جار سخين كي خانا دولو كابينيا قد ولا تجرتا كابينيا كان أما وبلي سخيتي سنافر رمي جا جار سخيتي سنافر رمي جا أتي لمان قبض لمان كان أما وقفل هدي تنكينيا جنو ولا في الناس فلات جندن ديني كابينيا كان أنيو رديف تدي دوتا أنيو فرمتا كابينيا كان أما سراغي جونتو osoo na hiisee jiraatee jaarsa gaarii barrama osoo jaartii qabaatee na dhiisee oole. Dhugaafeeti galatoon. Ayyee haadhaaf abbaa kan kee osoo qabeenya qabaatte maqaa haadhaaf abbaa keetii keessaa kamiin guutu? Haadhati yaani godha. Obbolee janteetiif obboleessa kee eenyu irratti qulfii silaa qabeenya qabaatte maqaa eenyuutiin guuta silaa? Maqaa obboleessa kiyyaatiin godha. Maqaa obboleessa keetiin guuta ajaa'iba. Ayyee. Maaliif ijee na gaafadhu? Ayyee maaliif? Okay. Obboleessa kiyya ilmaan inni dadhabu sun adda addaan ta'aa fi obboleessa kiyya qabaatus miskiinahus dhabuus gargaarsi isaa irkoon isaa ana waan taateef miskiinummaa fi dhaba obboleessa kiyyaa hin jaaladhu. Yoon ani dhabellee ilmaan obboleessa kiyyaa sannaaf nyaatanii naa gabbatanii ittiin baratanii adaadaan ta'aa fi ittiin naa jiraatan. Yoon ammoo qabeenya obboleettii kiyyaa kan isitti aansu taate qulfii harkasii dhiisee kan hintuu taate ijoolleen obboleessi kiyyaa san obboleettii kiyyaa san fudhattee abbaa isaaniitti fannitti alagaadhaa abbaan isaanii tabidhaa itti fuudha anis dhabee isiinis dhabdee qabeenya kiyya lafa badee jechuudha obboleessa kiyyaan godhadha. Ayyee. Silaa amma fakkeenyaaf ati ija tana ni beekta biilee. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Muut godhadhu. Dhiifama daqiiqaa takka qofaaf dhiifama daqiiqaa guddaa rabbi si qabe. Ayyee. Bannaa siishee dhiifama guddaa waa tokko dubbatee muniira edha itti balleessee dhiifama guddaa rabbi jedheeti. Okay edha itti balleessee dhugaa qabdi. Dhiifama guddaa waa tokkollee dubbiin barbaadu dhiifama bicha afu bicha akkasiin naa jechuu bichaan barbaadu. Wallaahi edha itti balleessee. Odii faana irraa gabbuu godhiif. Muniira teenya sittiin balleesse dhugaa rabbi dhugaa qabda. Ayyee si goote deema si godhu si godhu. Afaan naa dubbatu akka wallaahi akka wara edha sodaatan bulle dhugaa. Alliifama siif godhu kiyyaa baa kanatti asirraa narraa gabbu. Rabbiin si qabe wallaahi. Wallaahi si balleesse dhugaa. Yoo amma barbaadde dhageeffadhu kuulle yoo narraa fixatummaan. Si goote. Godhi mee muniira keenya irraa bu'u. Guyyaa guututti wala gurguulee arsita dubbiin fattuuni beektaa nurraa godhi. Isillee wallaahi waan jiru isiin ummiitii haala siya wallaahi dhugaa qabdi. Wallaahi dhiiboo nasi balleessi. Biloogii gubbarra leedaa hiike wallaahi edha sodaatan buleerra leedaa. Wallaahi dhuguma haqiiqatti. Wallaahi. Abaaree dintumaa hundatti. Wallaahi naatuuf jedhii wallaahi. Wallaahi sodaatan buleedha. Wallahi ramni agamma. Yalla si goote deemu. Jala timbilfin. Heshi. Akka kayyatti baarsa sodaata. Muniiraan dhaggeeffadhu. Adeera amma ija takka fakkeenyaaf adeerri kee jalameen hin qabu. Sibna kee jalameen hin qabu. Ija tana takka kan deebii siin jaan. Isaan lameen keessaa hin uffanneta. Isuma kiyyaaf hin kan. Isuma kan nama iyyuu ni fedhaa bara. Sirra lafaa bara haadha hojii sirra lafaa wallaahi isumni kun akkasiime. Wallahi isuma kiyyaaf hin kan. Ay maammati biroo isuma kiyyaaf hin kan. Wallahi isumni kun haadha laal namni kun namnummaan fedhee haadha jaalata. Warri intalaati ilmoo warri intalaa ilmoo sana fedha. Ilmoo gurbarra ilmoo intalaa fedha ni beekta. Tanaaf isumni kun sibiita irra baay'ee siif dhimma amma. Wallahi laazim tanaafuu. Esumaan isin fedha. Esumaan adeera irraa esumaan fedhanis dhuguma keeti. Esuma kiyyaaf hin kan. Esuma kan isaa tokkicha sana hin qaba.
Ayyee. Ah. Nama maxxan warra dheeraa kun nama Qabeenya kun adda fuudhuuf hin danda'u. wan fuutu wamma takkaa jira waan isaan lachuus jaalatan takka. Alakkee abbootii yaaf hin kennu. Abbooteetiif kannata. Ayyee. Taate ayyee. Haya. Sila gartee nama tokko wajji jiraataa siin jaanii fira kee hunda keessa waan aadaaf abbaa kan ta'in eenyu jiraata horii ta'e kutuu. Jaarsa kiyya. Jaarsa kee jiraata? Ijoollee tiyya nam tokko qofa ettemi ijoolleen yoo kan jirti jaarsa kiyya. Jaarsa kiyya.